Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu. Warra viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaatee jira. Viidiyoon keenyas akkuma YouTube chaanaalii keenya irratti viidiyoolee garaagaraa ol baafnu suuraalee garaagaraa illee ol baasuun akka ittiin danda'amuu fi thumbnailii chaanaalii keessan fuuldura viidiyoo itti gadi dhiyeessu ta'isanii fi beeksisa YouTube chaanaalii keessanii waan babbareedaa akka namni subscribe isin godhee isin daawwatuuf ittiin isin agarsiisu tokkoon qabadhee dhiyaatee jira. Egaa warri chaanaalii keenya subscribe godhin chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan akka yeroo hundi viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha kallattumaaniin gara viidiyichaatti isinii seena. Yeroo baay'ee YouTube chaanaalii keessan irratti namni baay'een akkuma viidiyoo qofa chaanaalii YouTube'dhaa baay'achuu danda'utti beeka. YouTube chaanaaliin immoo suuraalee garaagaraa illee akkasumatti irratti ol baasuun ni danda'ama. Thumbnailii fuuldura viidiyoo itti hojjettuuf wantoota ittiin of himtu baay'ee bareechitee suuraa si ibsitu irra kaa'uun baay'ee bareeda. Akkasumas namoota subscribe godhanii kan sin godhan irratti illee share si ta'uudhaan bu'aa subscribe illee siif ni fida. Akkamitti akka suuraa YouTube chaanaalii keenya irratti ittiin ol hin baafnu karaa salphaa ta'een ittiin isin agarsiisa. Kallattumaan hordofan jaa akkuma nama viidiyoo ol baasu yeroo hundaa'u YouTube chaanaalii keessa seenuudhaan maal godhaa iddoo mallattoo gama harka mirgaa irratti mallattoo plus sign yookiin iddoo jira ichirra kilik goota. Erga kilik gooteen booda maaltu si dhufa upload video go live fi clip post waan jiru jira. Isaan sadiin keessa hamii kan suuraalee garaagaraa irratti ol baaftu clip post hayyuurra kilik goota jechuudha. Clip post sirra kilik erga gooteen booda kallattumaan iddoo gara suuraa itti ol baaftu si fida. Akkanatti gad harkifattee ilaalta. Maqaan YouTube chaanaalii kiyyaa ni jira. Akka nama waa barreessu deemu or yaada wayii kan nu deemutti ni dhufa mata dureen. Garuu saniin dura maal goota image jettee jirti. Image pool jee jira, text pool jee jira. San keessaa image iddoo irra kilik godhuun gootaa jechuudha. Erga image irra kilik gooteen boodatti drag up to 5 image or GIF jee jira. Asirratti wanni godhuu dandeessan suuraalee 5 walii aansitanii filachuu ni dandeessan. Garuu amma afaan akka fakkeenyaatti tabbuma tokkoon filadhee isin agarsiisa. Suuraalee hanga 5 baay'inisi filattanii ol baasuu ni dandeessanii jechuudha. Select from your computer kan jettu irra kilik gootan. Yoo bilbila ta'e select from your phone ja'a. Erga achi irratti kilik gootaniin booda akkanatti gara diskitooppii kompiitara keessanii isin geessa. Iddoo itti suuraa kaattee jirtu. Yoo ni fi diskitooppii irra ta'e diskitooppii, yoo daawunloodii ta'e daawunloodii, yoo piikcharii ta'es akkasumatti piikcharii keessa. Erga achi seentaniin booda maal gootanii suuraa barbaaddan amma fakkeenyaaf suuraa kaameeraa kanaan ol baasuu barbaada. Kaameeraa kana beeksisuun barbaade yoo ta'e akkanatti kilik godha. Kan biraa yoo dabalachuu barbaadan immoo akkana gama harka bitaarra mallattoo kana jira suuraa jala suurumaan amma ol baasee jala mallattoo iddoo irra kilik godhuudhaan kan biraallee dabalachuu dandeessanii jechuudha. Kan biraa amma fakkeenyaaf tokkotti yoo isin agarsiise mallattoo bilbila suuraa bilbilaa Apple iPhone 14 Pro Max kana yoo dabalee isin agarsiisa kana. Erga kana gootaniin booda maal gootanii gama gubbaarra right message waa'ee isaa waa'ee waan kana amma wanni ol baase kun kaameeraa yoo jee barreesse best kaameeraa yoo barreesse san akkasumatti namoota subscribe amma dura na godhanii fi kan gana na godhu ta'anii fi bira dhaqee ol baa jechuudha. Saniifuu suuraalee garaagaraa erga kana ol baaftaniin booda kanatti hin dhumne immoo ol bee hin dhumne gama jalaarra kaansilii fi poost waan jettu jira. Erga post gootan booda kan nama bira ga'u jechuudha. Post jettaanii erga post gooteen boodatti kallattumaan suuraaleen amma nuti onni enne kun post ta'ee jira ol ba'ee jira jechuudha. Akkasumatti warreen subscribe nu godhan bira ga'ee jira. Kana har'aaf viidiyoon keenya kanumaan ga'e waan nu daawwattaniif galatoomaa ga'e yeroo itti aanu walitti deemnutti nagayaan tura. Chaanaalii keenyaaf haaraa taanaan subscribe like share hin irraanfatinaa. Jabaadhaa yeroo gaarii.